الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجايرتو يا أمة ورمو وصول بنجرو أمسان سنتي أمتو بربادي أمس سنت بربا سنتي مچو بربادي أمس لبودي وصون هنيتين وصول تيادين لبون تياما نبهو جيسي مالمو سبب مالف أكده اللي اسني في بصوفي Oromoo yaa uummata Oromoo osumaan lubbuudhaan jiru gartee dhaamsa isinitti dhaammachuu barbaadeeti. Dhaamsa lubbuudha jechuudha. Dhaamsa lubbuudha. Lubbuutu natti jira amma lubbuudha. Lubbumaa fi kan isinitti dhaammachaa jiru. Ani maqaan kiyyaa jalqaba Sayyid Muhammad Alii Naanjaanii. Godina Kamisee jiraata Sanbateeti. Ammaaf ammoo rakkina lubbuu waan gartee ani ofirratti hin yaadin ofirratti hin eegin na mudate kan ammoo garteeni lubbuun tiyya akka na baatu gartanii rakkina kana keessa na naqee hanga lubbuun kiyya bahu biraan kan naan gahee ilmuma Oromooti. Innis Alii Shawaa jedhama. Zalaalamtiin saayitii sin jaaniini kan jiraatu Jidda kana jiraata. Lakkoofsa isallee isiniif maxxansa, suuraa isallee isinii maxxansa. Sababa isaatii kan lubbuun tiyya amma na bahuuf deemtu akka quba na qabaattan asumaan isinitti dhaammachuu barbaada. Osoon hin dhaammatin du'urraa osoon dhaammadhee yoon du'es homaatii miti. Osoomaan lubbuun jiru dhaammachuu wayya je'eetuma isinitti sagalee qabaa jira. Namtichi Alii Shawaa jaaniin kuni inni kara Jiddaa kana jiraataa yeroo akka wal dubbifnetti Jiddaan jiraadha jee. Duraan meeshaa tara lama moo kana ergeetifan ture. Amma tanaan sadeeffachaadha meeshaa ergeefi. Akkasitti damaanaa uummata Arabaa bira taa'ee meeshaa abbaa 30 takka meeshaa Arabaadha. Damaanaa fi taa'eeti ergii naan je'ee akkasitti damaanaa Araba bira taa'ee ittifaaqa guyyaa 10 walii galle. Uummata abbaa meeshaalee inni wal dubbisee guyyaa 10tti maallaqa keessan isiniif hin dabarsa jeeni. Akkasitti hayyee anaanis gartanii meeshaan tun nagaan geessus waan feete rakkoon feete yoo irra dhuftees guyyaa 10tti herreega uummataa kana nan dabarsaa. Rakkoo hin qabu guyyaa 10 ittifaaqa jaraa wajjinis godhe. Kalas guyyaa 10 walii gallee meeshaa kana gartee lubbuu santeeti damaanaa qabsiisii taa'e meeshaa uummataa kana fuudhii natti erginaan jee. Akkasitti uummata Arabaa bira damaanaa taa'ee meeshaa firii 30 takka fuudhee itti erge. Akkasitti meeshaa firii 30 takkaadha meeshaa Arabaa damaanaa taa'ee fuudhee itti erge. Reekerdiin isaa sagaleen isaa ummata wajjin gartee ittifaaqa guyyaa 10tiin walii galeen kan nattis kan dubbatee walitti dubbanneen guyyaa 10tti meeshaan tun feetu turtee feetu daftee na bira geesse guyyaa 10tti herreega uummataa kana sirraa hin dabarsaa. Rakkoo hin qabu naan je'ee akkasitti waan kanatti na galchee lubbuu tiyya qabsiisee meeshaa uummataa fuudhee itti erge firii 31. Akkasitti meeshaan tun erga sawwaaqa isatti sallamee fi guyyaa 10 gaafa geenye akkasitti irratti bilbilee jinnaan telefoona narraa cufate. Deebi'ee guyyaa 5 teenyee ammallee gaafa guyyaa 15dha walitti dubbannee meeshaan kamis kana geessee uummata sawwaaqatu sawwaaqa Jidda waliin baanu jedhanii sawwaaqa ergadhu naan jedhanii.
sawwaqa itti ergadhee of biraahi sawwaqni kiyya erga kamis bahee bakka san dhaqee ummanni meeshuma kiyyatti naa sallamuu didee sawwaqni gadirraa meeshaa baasee guyyaa 3 guutuu sawwaqni achi dhaabbatee achitti eegee guyyaa 3 meeshaatti naa sallamuu didanii har'a boruu naan jedhanii akkanumatti na sobuutti jiranii naan jedhee gaafa guyyaa 15ti. Guyyaa 15 gaafa dhumate ammallee gaafa guyyaa 2 ollee gaafa guyyaa 17 akkasitti meeshaa sanillee na sallamanii jiranii sawwaqni kiyyarraa fuudhee jira. Akkasitti boruu na bira hin geessi dhuftaanitti maallaqa nan dabarsaa jedhee dubbate jechuu nattis uummata abbaa meeshaattis anattis jechuu. Hayyee tole jenneeni akkasitti guyyaan beellamaa sun gahe. Guyyaa beellamaa san gahe jennaan gaafa guyyaa 19 fixe ammallee deebihee hanga borutti naa obsaadhaa jee halkan takkittii tana qofa naa obsaadhaa maallaqa keessan akkuma jiruunu boru gaddisnii dabarsaa meeshaan na bira geessee jirti. Alhamdulillah meeshaan na bira geesse nagahumaanii maallaqa keessan halkan idanaa qofa bultaanii boru siniif hin dabarsaa jeeni anillee akkanumatti gartee boruun dabarsanaan jee jechuu. Deebihee meeshaa san maallaqa san boruun dabarsa jee miti guyyaan sun hoggaa gahe guyyaan maallaqa gartee itti beellame ka akiraa kun hoggaa gahe akkasitti narratti dawwalee kanuma meeshaan kaleessa gartee maallaqa boruun dabarsa jedhee bar meeshaa fudhateetuma harkaan gaatee jechuu. Deebihee boru sun yeroo beellama inni maallaqa itti dabarsu sun hoggaa gahe dawwalee akkanatti meeshaan nyaatamtee mootummaan meeshaa fudhatee kuma jirtuunu naan jee jechuu. Hayyee gaaba uummata kanatti hin dubbatinii uummanni kun yoo amma gartee jecha kana jetteen uummanni kun daqiiqama sanitti lubbuutii na dabarsa. Nama gartee guyyaa 10 ittifaaqa wajjin godhee guyyaa 20 taa'e guyyaa 10 akkasiidhaa obsanii guyyaa 20tti maallaqa boruun sinii erga jeeni boru san yeroo isaan maallaqa koodiirraa eeggatanitti gartee meeshaan tun akkana taate mootummaan fudhate nyaatamte yoo jedhan uummanni daqiiqaa takkanaan dhaabu jechuu kan na dabarsu. Akkasitti hin dubbatin aboo uummata kanatti hin dubbatini uummanni kun yoo kana jetteen lubbuu na dabarsa daqiiqama sanitti. Saniifuu boo wanni amma jirtu kana silaa rabbituun arga yoo dhugaa ta'es waan fedhes ta'u wanni kun alaafinnatiin kan jiru sihirra ani akka waa takka hin qabne miskiina rabbi na beeyta si amaneeti gartee lubbuu tiyyoof qabsiisee kan riyaala takka hin qabne gartee harka namaa uummata kanatti lubbuu kiyyoof qabsiisee gartee meeshaa namaa kana fuudhee sitti erge yooti maallaqa kana hin ergine akka uummanni kun najjeessu beekatumaan agartee taa'ee sitti erge ani immoo si amaneeti kanaan sitti erge akka najjeechisiiftu je'eeti miti. Uummata kanaan meeshaan tun qabamti yoo amma jetteen uummanni kun daqiiqaa takka hin dhaabbatu amma najjeesa. Saniifuu maallaqamee inni kun achi haadha ku maallaqni herreegni sababa meeshaa firii 30 takkaa kanaan herreegni namaa jechuu herreegni arabaadhaa 360 jechuu riyaala 360. Uummatatti hin dubbatin jeeni ani maallaquma wayiitu hin qabu jee bilbila narraa cufate hanguma dandeesse maallaqa uummataadha gartee uummanni najjeesa akkana jettee hin dubbatin maallaquma gartee adabaan ergi jeeni dide jechuu. Akkasitti didee bilbila narraa cufate shabakarraa hisin bahe bilbila guutuu cufate jechuu. Lakkoofsa isaadhaa 3 immoo 4 na bira jira guutuma isaatuu cufate jechuu. Kana jechuun yoo duute si haa ajjeesanii jechuudha. Bilbila uummanni najjeesa jennaan bilbila cufate jechuu. Maallaqaan sitti erguu hin qabu meeshaa nyaatamte jeeti bilbila narratti cufate. Akkasitti jechuu
ummanni sulumaahu guyyaa kudhan booda daqiiqa takkasiin obsunu naan jangaafuma meesharraa fuudhu isaanis jaan jechuu rakkoo hin qabu je'een guyyaa kudhaniis daqiiqa takkan hin turu. Ummanni erga gaaf guyyaa kudhan gahee inni har'a boru akkana ta'e ju'uu eegaleeti guyyaa kudhan guutuu jechuu har'a bulii 22 jirra guyyaa 12 guutuu akkanumattiin jaafaqamu jira jechuu. Ijji tiyya nabattee jirti. Ija nabassanii jiran. Mataan kiyya na dhudhuuhee jira. Na wawwaraananii jechuu. Amma waan akkana kana keessa jira yaa uummata Oromoo. Alii Shawaa yookaan Zalaalam Tiinsaa'ee nama jedhamu Oromoodha. Lakkoofsa isaatii fi suuraa isaadhaa isiniif maxxansa. Yoon du'ees namni najjeese isa. Amma guyyaa lama keessatti maallaqa keenya gartee yoo nuuf hin sallamne lubbuu teetirraa dhumi warra keessaniin taasisaa ta'aa jiini waan dhaamattu barbaaddu dhaamadhu guyyaa lama qabdaa naan jedhani. Akkasitti qubana qabaadhaa isiniin jaayaa uummata keenya. Yoo lubbuu tiyya na baraaruu dandeessanis yoo furmaanni jiru du'i jettanis namni najjeesisiise namni sababni an du'eef sababa isaati. Saniifuu waan naan jettan isinumatu beeka yaa uummata Oromoo. Kanuma dhaamsi isinitti dhaammachuu barbaadu. Gochi inni narratti raawwate guyyaa 12 guyyaa ittifaaqaa alaa guyyaa 12 ture kana keessatti guyyaa 10 irraa kaafnee hanga har'a guyyaa 22 geenyutti roorroon uummanni asitti natti roorrise kijibni inni na kijibe akka lubbuun tiyya uummanni najjeesuuf achi kanuma har'a hin ergine har'a kanuma boru hin ergine boru jee afaan isaatiin dubbadhee amala uummata kanallee osoo beeku inni lubbummaa anummaan akka du'u jaalatee ta'uu waa maal akka inni yaadillee hin beeku. Waa hanga kana jee wallaahi waa baay'eedha wanti inni na godhe kana jee isinitti himuu hin danda'u. Amma furmaanni lubbuu tiyyaadha maali uummata Oromoo bal'aa isin gaafatu jira jechuu. Waan naan jettan isinummaan naan jaadha. Amma ija na hidhanii naan deemanii bakka nan hin beekne na geessanii mana dachi jala na naqanii jechuu. Guyyaa lamatti maallaqa keenya jaa'iza godhi yookaan hin duutaa. Dhaamadhu naan jedhanii na bira natti qaraqaraniisi hoolarra taa'anii na eegan jechuu. Halkanii guyyaa akkanuma na eegan. Ija kiyya moo ijji kiyya na baqee jira. Yaa uummata Oromoo ijji kiyya na baqee jira. Ijji na baqee jira. Mataan kiyyaas na baqee jira. Mataa kanaan akkanumatti qilleensi na seenuu jira. Ani akkaan keessa jirus kana jee wallaahi isinitti himuu hin danda'u. Lubbuun tiyya akkanumaanu ammoo mana keessa baate jeetti kanaan of eeguu jiru. Uummanni kana biraan guyyaa lamatti maallaqa keenya yoo nuuf jaa'iza nuun godhin hanga guyyaa lamatti dhaamadhu naan jedhan waan qabdu san booda sijjeefnaa jedhanii. Murtee kanaa natti murteessanii isiniin jaayaa uummata Oromoo. Namni na beektulleen yoo jiraatte sagalelleen silaa suuralleen inumaa na beekuu hin dhabdu kanaan beenelleen silaa Oromoon takkuma. Lubbuu tiyya tana akkam gootanii lubbuu tiyya tana na du'arraa na oolchuu dandeessu sila kan nama ajjeesu kan nama hambisulleen Rabbuma. Lubbuu tiyya tanaaf hambisuudhaaf sababa waan naa taatan ta'uu dandeessan naaf qabduu isiniin jaa uummata Oromoo bal'aa. Mee lubbuu tiyya tanaaf qooda maal qabdan isin? Lubbuu tiyya guyyaa lamatti uummanni na baasu deemuuf maal jettan waan jettan isinummaan naan jaadha.
kakana narratti raawwatallee narratti raawwata waan akkana kana bakka kanaan nagahee lubbuu tiyya na balleessa jedhee niyyatee hin beeku yaadallee hin beeku. Nagoomaan walitti dubbanneetuma afuma Oromootu walitti dubbanneetuma waan kana erga meeshaan tun harka isaa seentee akkanatti naan taphatu eegale jechuudha. Guyyuma meeshaan isaa waaqa isaa bira geessarra anaan taphatu eegale inni jechuudha. Sa'aan fedhe rikardii naa qabees waan fedhe naan je'eetuma gartee wooma saama maallaqa ittiin dabarsineef nan dabarsa je'eetuma akkanuma natti taphataa ture jechuudha. Erga gaafa meeshaan tun harka isaa geessee inni anaan taphatu eegale yaa uummata keenya. Kana kennee lubbuun tiyya akka na baatu ummanni lubbuun tiyya bilaashitti akka na baatu kana godhe Alii Shawaati. Alii Shawaa nama jedhamu saba Oromoo Jidda jiraata. Namni sila lubbuu nama baasulleen bakka fedhe deemuu danda'a. Amma inni bakka kanaa jira jedhee hin beeku. Garuu Jidda inni teessoon isaa Jidda, mahalliin dalagaa isaadha Jidda, bakki meeshaatti buufatu Jidda. Lakkoofsa isaa isiniif maxxansa, suuraa sallee isinii maxxansa. Yaa uummata Oromoo, yaa uummata Oromoo. Ani osoo isinitti hin himatin tu'urra jeeti isinitti himadhu. Osoo lubbuun jiru uummata Oromoo, uummanni Oromoo na dhagahu, rakkina kiyya uummanni Oromoo na dhagahu, akkaan du'aa jiru uummanni Oromoo na dhagahu jee osoo lubbuun jiru isinitti dhaammadha jee dubbadhe isinitti. Saniifuu waan naan jettan isintu beeka yaa uummata Oromoo. Yoo lubbuu tiyya tana na hambisuu dandeessanis yoo lakkee hin dandeenye jettanis kana ajjeechisiisa ilma Oromooti, Alii Shawaati yookaan Zalaalam Tinsaa'ee illee ni jedhama. Suuraa sallee gadi isinii dhiisa. Itti gaafatamaan lubbuu kiyyaa isa jechuu. Ani amma akka nama du'etti na fulaala yoo uummanni Oromoo na hambise lubbuu tiyya tana na hambise malee ani akkuma waan du'etti of laala. Akkasii isiniin jaa uummata keenya. Mee waan naan jettan isinummaan naan jaa. Wanni isinitti dhaamadhu ka xumura. Wanni isin beeksisuu erga gaafa guyyaa kudhanitti ittifaaqni guyyaa kudhanitti dhumatee uummanni kun natti roorrisuu eegalee ijoollee saahiba kiyyaadhaa takka nama lama isaani namni gartee gaafa guyyaa waliigaltee san dhumate as dhufee jechuu uummata Arabaa kana narrallee kadhataa ture. Kadhaa isaanillee hin dhageenye. Roorroo uummanni natti roorrisaa ture. Gocha uummanni kun narratti raawwachaa jiru isaan bal'inaan isinii ibsan jechuu. Abdul Jabbaar nama jedhamuu fi Muhammad Kiyaar nama jedhamu isaan lamman taatenan taa'e guyyaa kudhan kana keessa akkaataan itti jiru maal akkan tahaa jiru isaan bal'inaan kan isinii ibsan tahaa. Saniifuu waan jettan naan jaan isiniin jaa yaa uummata Oromoo.